Ashama harka fuune dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture, har'as seenaa goota Oromoo tokko qabannee dhufnee jira. Turtiin keessan nafaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Bakar Waaree. Bakar Waaree calanqoo lola ittisaa imala gabroonfataa nafxanyaa ture. Lolli kun ammajjii 6 bara 1887 humna Minilikii hoogganamuu fi uummata Oromoo Oromiyaa bahaa jiraatan kanneen gooticha Bakar Waareetiin hoogganamu gidduutti taasifame. Bakar Waaree kan dhalatan aanaa Jaarsoo bakka laga Mixee jedhamtutti. Baraaraa Waaree gumii bultum kan Raabaaf Doorii Baarentuun addeellee maadheeffate fuguggaa bulchitu keessatti qondaala guddaa birmajii yeroo sanaa ture. Keessattuu dhaddacha mooraa fugugguu teessumana mana bultii gurguddoo 12 Alaanuun Meetaa Diraamuu Gooloo Bubbuu Abbaay Galaan Abbadhaa Erree Kaakoo Arroojii Guttaayoo keessatti haala sochii siyaasaa fi hawaasummaa irratti adda durummaadhaan murtii yookaan hoggansa kennaa kan turedha. Gootichi kun nama cimaa gootummaa, hayyummaa fi dandeettii hoggansa jalqabuma horatedha. Gootichi kun seenaa fi faaruu Oromoo keessatti bakka yuttuu ni faarfama ture. Fakkeenyaaf warri dubartootaa eenyummaa gooticha kanaa kan ibsu illee keessatti akkas jedhanii faarsaa turan. Bada Bakar Waaree yaa ba'eessa namaa osoo si deessee haatee marraa lamaa jechuun dubartoonni hedduun akkasitti isa faarsaa turan. Warri dhiiraas dhiichisa keessatti akkas jedhuun faarsu turan. Innamaa gamnuma dubbiin jalaan galtuu yaa arjummaa taates dhabdee biraan galtu gootummaan duriinii roorroon ittiin galtu Bakar tuttuqnaan kilee dhagaan loltu jechuun isa faarsaa turan. Bakar Waaree seenaa qabsoo Oromoo keessatti waa'ee hedduun yaadatama. Keessaayyuu Oromootiin bahaa keessa jiraatan ilmaan yookaan ijoolleen qalloo afran qalloo jechuunis Daggaa, Oborroo, Baabbilee, Alawaaf ijoolleen Anniyyaa, Soddachaa fi Kadheellee lola weerartoota nafxanyaa ofirraa ittisuuf godhamu irratti hoogganaa waraanaa saba Oromoo yookaan murtii guutuu eenyu akka ta'u eega murtii godhatanii booda abbaa duulaa kan isaan hoogganu akka Bakar Waaree ta'u filatan. Murtiin kun taasifamee erganii miila qal'aa abbaa gadaa yeroo sanii Wadayaa Galmoo fi Horomsoo irraa mooraa Furgugguutti isaan geesse. Booda ture filannoo kana irrattis sooreyyii bebbeekamoo gosootaan bakka bu'an kan argaman yommuu ta'u, isaanis Anniyyaa irraa Harargee, Afran Qalloo irraa Awwadaay, Duguugaa fi Mareenyi yommuu ta'u, kanneen keessatti Harargee fi Awwadaay Galmoo Amiir Abdullaahi yookaan Amiir Adaree waliin tahanii haala waliigala waraana kanaa akka hoogganu gaafatanii turan. Haa ta'u malee Amiirtichis tole hin jenne. Sababni isaa yeroo sanatti Amiirtichi abbaa isaa kan deeggarsa Oromoo qabu mootummaa Gibsii waliin aangoo irraa fonqolchee gara aangootti dhufuu isaa yeroo xiqqoo waan ta'eef haala waliigala waraanaa sanaa hoogganuu hin dandeenye. Adeemsa qophii leenjii waraanaa wal qabatee gareen waraanaa yookaan loltoonni weerartoota nafxanyaa loluuf qophaa'anii bakka 3tti qoodaman. Gareen tokkoffaa garee murtii guutoo jedhama. Inni lammaffaa immoo garee isa ol'aanaa fi hoogganaa murtii isaatiin yookaan guutummaaf humna dinnaa dura dhaabbachuu kan falmu jechuun gareen kanaafis leenjii kennuun baay'ee cimaa jedhama. Fakkeenyaaf waraana eeboo fi gaachina qabatanii farda yaabbatanii ari'uudhaan osoo fardi fiigaa jiru farda garaa jala naanna'uudhaan hidda lafaa akka lafaa kaasan gochaa leenjiin kennamaaf jedhama. Hooggana waraana murtii guutoo Bakar Waarees leenjii garee kanaa waliin akka fudhatu himama. Iddoon leenjiin itti kennameefis aanaa Guraawaa Raddaa Yaayaa bakka Gaambellaa jedhamtutti
finxaalleen gaara mul'ata bakka dabala mootii gaaraa jedhamtutti nama maqaan isaa Lallabaa Lihoo jedhamuun akka leenjifaman himama. Lammaffaa garee Raarree jedhamtu yommuu ta'u gareen tunis akkuma garee Murtii Guutootti kan fardaan leenjitti taatullee leenjii garee kanaa kennamu akka leenjii garee Murtii Guutootti kennameetti cimaadhaa miti jedha. Gareen kunis leenjii iddoo itti fudhate aanaa Gorawaa naannoo Rakkoo Barzal Bakar Waaree jedhamtutti yommuu ta'u leenjiin isaa garee kanattis kan kenne Riyaa jedhamuun beekama. Abbaan yookaan namtichi leenjii garee kanaa kenna jechuudha. Sadaffaa garee Qeerroo jedhamu yommuu ta'u gareen kunis nagaa eegduu yookaan poolisa naannoo jedhamuun beekamu. Fakkeenyaaf yeroo gareen Murtii Guutoof Raarree diina isaanii waliin dirree waraanaa irratti falmii gaachanaa jiran akka diinni kun kallattii biraatiin itti hin dhufne warreen eegan jedhamu. Leenjiin garee kanaafis kennamu sochii qaama dabalataa akka bifa kaaraatee ammayyaa fakkeessuun muka jajjabaa kanneen akka ejersaa dumuucaa cabsuudhaan leenjii fudhatan jedhama. Akkasumas meeshaa waraanaa kanneen gaarreen kun loluun yiyyaa mancaa fi kan akka wacaaf dhagaa furguggoo fi kan fakkaatan lolan jedhamu. Leenjiin garee kanaatis akkuma garee Raarreettis Riyaa jedhamuun beekama. Lola calii calanqoo irrattis geggeeffame irratti gootichi hoogganaa waraana Oromoo ta'e Bakar Waaree gootummaa onnee qabeessummaa isaarraa kan ka'e miila isaa kan irraa jite osoo of hin dhagahin yookaan hin argin hanga lolli goolabamuuf ga'utti kan ture ta'u isaa himama. Miila isaa eessatti fi akkamitti akka irraa jite wanni beekamu hin jiru. Achi buutee ta'e warri Harargeetis akka afoolaa yookaan mammaaksaatti fayyadamuun wanta sabadee hin argamneef akka achi buutee miila Bakar Waaree jedhanii himu. Yaadannoo gooticha kanaatiifis siidaan yaadannoo farda isaa waliin siidaa yaadannoo wareegamtoota calanqoo kan dhiheenya kana eebbifame keessatti ijaarameefii jira. Gama kanaanis tulluun fuuldura iddoo siidaa itti ijaarame gamatti argamutti dura marraa tulluu Bakar Waaree jedhamuun beekamti. Warreen Murtii Guutoo kun isaan hoogganamu achirra qubatee ture jedhama. Tulluu sanirra jechuudha. Akkasitti haala saniin yogguu san lola ciccimaa calii calanqoo irratti geggeeffamaa ture irratti hooggansas cimaa ta'ee hoogganaa ture jedhameen beekama. Nama hayyuu fi gameessa namaati. Nama Oromoof jedhee waa hunda dhabee lola cimaa keessas Oromoof bilisoomsuuf hirmaataa turedha. Hayyuu cimaaf gameessa namaa jedhama. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kan isiniif qopheesse an Areerii Kadiir.